Yesuus Kiristoos eessatti dhalate Tibbeessoo? Foonaa horii keessatti jedhaan biyya kamitti dhalate? Biyya gad dhaabbataa biyya kamitti dhalate? Naazreet. Maatos faati maaliif Beetelheem jedhee? Beetaliyeem jechuun achuma maa? Achii miti. Joogiraafiin beektu mooti. Beetelheem jechuun durfa garbiyyaa jedhanii kun Galiilaan ammoo bahararra jirti tun ammoo garana jirti. Joogiraafiin beektu mooti. Hin beeku ishii hin beeku kama caafu qulqulluu tokko jechuudha. Joogiraafii amma gadaadha. Kama caafu qulqulluu amma joogiraafii na barsiisaan jirtu bar joogiraafii miti gaafiin na gaafattan deebii isinii deebisee Beetaliheem. Macaafni qulqulluun joogiraafiin beeku moo maaf joogiraafiin? Naazreet keessa gaariin jecha macaafa qulqulluu suuta jedhe jecha macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannaadhaan laalaatti kan deebinu jechuudha. Jecha macaafa qulqulluuti kan sii deebise jecha macaafa qulqulluuti. Kanaafuu amma geessinee jira amma Yesuus lama qabdanii jechuudha waliigalatti ka Beeteleheemii fi ka Galiilaa jennee. Beetaliheem jechuun Yihuudama keessa akka argamudha. Yihuudama keessatti argama. Isum tokkochuma ka macaafa qulqulluu ati akka barbaade onne jedhe ishiitti. Tokkoo miti. Joogiraafii deebiiti ilaali yaa Tibbeessoo joogiraafii Filisxeem deebiiti ilaali. Ordonitti aanti gara Yordaanusiiti. Galiilaan ammoo gara baharaa. Lafti itti dhalatee fi iddoo itti guddatedha. Dubbii kana waa adda baasuu qabdu. Jechoonni fayyadaman kunniin kun iddoo itti dhalatee kun iddoo itti guddateen ibsame. Jechoota macaafa qulqulluu jechuudha. Kanaaf. Akkasiin jedhu macaafni eessatti akka guddatee bakka wanna jedheen jedhuuti ayyaa amma qarqeessinee jirra. Yesuus lama ta'eetiin jira atillee lama jedhi qabadhu akka macaafaatitti. Yesuus Kiristoos osoo nama hin ta'in dura maal ture? Waaqummaa akka abbaa qabu ilma waaqaa ture. Ilma wagguu jettu maa hin dhalche moo ilma dhalate wayti moo akkam? Ilma abbaarraa dhalate Qolaasiyaas 1:15 irratti uumama hundumaa dura dhalate kan jedhu uumama hundumaa dura dhalate. Dhalate kan jiru afaan Oromoo san qofa qaba malee atuu ni beekte hin jiru kaaka. First born Ingiliffa barbaadde first born of every creature jedha Ingiliffillee. Maal jechuudha re akkas jechuun? The first born jechuun the only begotten. Eshi paawuzinaa goota asin mul'isa monogenes jedha. Monogenes jechuun the first born the only begotten jechuudha. Yes. Inga babsin. Yesuus Kiristoos uumama hundumaa dura dhalate wagguu jettumaa Yaaqoob illeen dura dhalannee jedha. Waaqayyo dura nu dhalchee jedha. Jechumaatti jette kan fayyadaman akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo ture wagguu jettu Waaqayyoo fi ilma Waaqayyootu wal bira ture duraan. Kome daqiiqaan lakkaa jira moo nuu qabda moo daqiiqaa achi socho'aan jiru daqiiqaan? Daqiiqaan lakkaan jiru afaan irra walii deebisa. Daqiiqaadhaan immoo gaafii sadii jettee bara akkanumatti dhiifte. Gaafii sadii gaafii kana cadhiftee wal jala harkisaa oolta moo deebise amma mee kana gaafatte jechuudha. Akkasi gaafattee takkatti gaafattee akkas deemta gaafii takka. Takkaan si gaafattee takka na gaafattee erga san illee wal gaafanna kaa. Tokko tokko si'a meeqa si deebisaree tokko jakan na gaafattee ilma waaqaati naan jettee ilma eenyu abbaarra dhalate jette eeyyesiin jedhe amma kana caalaa isuma irra qorqoraa deemtaa? Akkasii miti. Maal jechuudha isaa? Isin gaafadhaa geessaa fi akkas godha basa afaan irratti. Eeyyee gaafii kan kee gaafadhu xumuri gaafii kan kee gaafattee xumurteetta deebisii deebiseera ilma waaqaati na gaafa jettu maal jechu jennaan isarraa ka dhalatee siin jedhe si deebise. Isarraa dhalatee jechuun maal ustaaza rabbii isaamee isin jidduudhaan billaahi aleekum. Isarraa ka dhalatee jechuun maal jechuu isarraa muramee bahe jechuun moo isarraa qoodame jechuudha moo waaqayyoo haadharraa dhalchee jechuudha. Kanuma si gaafadhe. Na dhaggeeffadhu abbaa irraa dhalate jedhe the only begotten monogenes jechuun kun baay'ee gaafii lammaffaa kan mana gaafataattu kun kan mana gaafataattu gaafii lammaffaa gaafiin jalqabaa gaafii lammaffaa wait gaafii daqiiqaan ta'uu qaba si jammar. Maal ture kan si gaafachuu jiru maal ture ma si gaafadhe malee waan biraatti miti. Abbaa irraa ka dhalate warra irraa dhalchee moo ofirraa muree baasee siin jedhe malee. Monogenes jechuun isa keessaa bahe haadha manaan barbaachisu waan tokko hin barbaachisu kun hin barbaachisu. Sababni isaa waaqayyo ilma godhachuudhaaf yoo haadha manaa ka barbaachisu ta'e you are limiting waan. Indalee jechuudha. Maali? Indalee jechuudha re. Abbaa irraa dhalate abbaa irraa sabisansii abbaati jechuudha Kiristoos waaqummaa akka abbaa qabu gaafa jennu hundumaa dura indalee jennee haa qabannu akka jette kanatti. Ati akka barbaadde qabadhu abbaa irraa kan dhalate uumama hundumaa dura abbaa irraa dhalate uumamee. Indalee jechuudha moo indalchee jechuudha lamaan kana malee jira ilma jechuun ilma beekatee wagguu jettu jecha kana ofuudha. Dhalate jecha macaafa qulqulluuti kan afaan nan kaa'in kaa waan macaafa qulqulluu si deebisee miti afaan nan kaa'in. Gaafii lammaffaa darbe. Maal jechuudha re situ jedhee bar dhalate naan jette dhalate wagguu jettu an sammuu kee keessa ka jiru dhalate jechuudha bulluq jedhee gabbu'e jechuudha an kabee. Sun akka keetti sun qoosaa no
Qosa bira keessa hin galin. Gaafii na gaafatti abbicha dhalatee siin jedhe. Wallahi. Bakka pere